sochii damee tuurizimiitiin jalqabnee cimsinee itti fufnaa hamma Itiyoophiyaan geettuu addunyaatti ni agarsiifna jedhan ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy mandara beenuunaa hojii jalqabsiisaniiru addunyaatu isaa dabalata qaba. Faayyee dhokatan harbasaqa mul'ata hordofuun murannoo hin warraaqnee fi tarkaanfii kaayyoo irratti hundaa'ee gaafataa jechaa kan turan ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhoksaa miidhagina harichaa misoomsuun ifatti baasaniiru. Icciitiin mul'ates qe'ee beenuunaa jedhamaa jedhan Dr. Abiy karaa miidiyaa hawaasaa isaaniin barreeffama barreessaniin handaara magaalaa mataa haraa paarkii Awaashittis dhihoo kan ta'e qe'een beenuunaa bifa ijaarsa aadaa dhagaa fi margaan akkasumas ijaarsa ammayyaan iddoo gammoojjummaa qabu magariisatti jiruun bakka aara galfii fi lafa daawwii ijatti tolu ta'eera. Ollaa mandara beenuunaa paarkii biyyaalessaa Awaashitu jira. Paarkichi bishaan Awaash asii gadi uursee lola'uun sooraa qaamaa qalbii ta'ee fi bineensotaa fi simbirroota hedduu of keessaas kan qabudha. Qe'een beenuunaa paarkii kanatti bakka bashannanaa ikoo turizimii fi uumamaa bakka bu'aniin ijaarame. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gandi beenuunaa abjuu badhaadhinaa fi danda'uu keenyaa kan agarsiisee jedhan. beenuunaa ቪሌጅ ይቻላልን በአይናችን ያየንበት መንደሪ ቤኑና ኒደንዳማ ኢጀ ኬኛን ከኑ አገርሲሴ አርከ ኬኛን ከንጡቅጡኔ ፊ በዳዲና ፊ ጅጅረመ ኢትዮጵያ አርጉ ከኑ ጀልቀብሲሴዳ ኒደንዳማ ገንደ ከና ጀነተት ጅጅሩ ኑ አገርሲሴራ waggaa sadi dura iddicha yoo dhufnu gammoojjii aduun isaa nama godhatu tures jedhan abjuu fageessinee yaaduu keenyaan gara kuteenyaan gara jannataatti jijjiirree jedhan yeroo kana beenuunaan riizoortii addunyaa irra jiran kamuu waliin dorgomuu akka danda'ullee dubbatan በየትኛውም ዓለም ከምናያቸው ሪዞርቶች ሊተካከል የሚችል ኳሊቲ ኢንፍራስትራክቸር ያለው ቦታ ነው መንደሪ ቤኑና ቁልቁልና ፊ ሚሶም ኦፍ ኬሳ ቀቡን riizoortii addunyaa irra jiranii gadi miti manneen ijaaraman tajaajil inni kennu ofiisaa danda'ee kuduraa fi muduraalee dhiyeessuu ofiisaa oomisha nyaataaf kan oolchu of keessaa qaba. Qonna dabalataan loon, gaalli, lukkuu asumatti horsiifamu waan ta'eef aannan foonii fi killeef hin yaadda'u. Namoonni hedduunis carraa hojii argataniiru. Harri basaqaa kanaan dura akka waan misooma qonnaaf hin tolletti ilaalamaa ture amma qonna kuduraa fi muduraatu irratti misoomee namoota hedduufis carraa hojii uumee jedhan ijaarsa isaa qonnaa fi daandii keessatti kanneen hirmaatanis galateeffataniiru Dr. Abiy aara galfii fi bashannana ummataaf ifattis banaa ta'eera qe'een beenuunaa ይህ ስፍራ ከሰሞኑ ጀምሮ የስካይላይት የሚረከበው ስለሆነ ናኖን ኩን ቲባና ኤገሌ ስካይላይት waan hojii eegalchisuuf akkuma gorgoraa halaala kellaa wancii hawaasaaf banaanii ta'a jetteen kanaan dura ture sirrii miti naannoon kun hawaasaaf sirnaan kan hin ibsamneef amaluma isaatiin qormaata kan qabuu fi mootummaa qofaan osoo hin taane deeggarsa qaamolee biroos of keessaa waan qabuuf bu'aa guutuu osoo hin fidin hin dubbannu jennee callisaan eegallee callisaan xumurre kana booda ummataaf banaa waan ta'eef itti fayyadamuun ni danda'ama iddoon itti argamu geejjibaaf mijataadha adaamaatti dhiyoodha finfinne irra hamma adaamaatti daandiin saffisaa jira daandiin saffisaa adaamaa awaashis yeroo gabaabaatti xumurama helikoptarri skylight dhiyeessus jira namoonni erga dhufanii boodammoo paarkii biyyaalessaa awaashiif asaboot daawwachuuf carraa argatu abjuu Itiyoophiyaa jijjiiruu qabannee dhugoomsarra ka jedhan Dr. Abiy waadaa ummataaf galle hunda ni raawwannaa ni xumurras jedhan ትልቅ ህልም አለን ህልማችን የበለጸገች ኢትዮጵያን የተለወጠች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን ማስረከብ ነው abjuu guddaan nuti qabnu Itiyoophiyaa jijjiiramtee fi badhaate ijoollee keenya dhaalchisuudha abjuu kana garuu guyyuu hojjechuudhaan milkeessina adeemsa Itiyoophiyaa guddisuu ittuma fufna jalqabnee wanti hin xumurre hin jiru dubbannee wanti hin raawwanne hin jiru piroojeektiin dubbannee osoo hin xumuriin dhiifne hin jiru osoo hin dubbatin piroojeektoota hedduu hojjenneerra waadaan ummataaf galle osoo hin guutin hafee hin jiru iddoo kana hojjennee ni xumurra jedhee kan nutti amane hin turre arbaa mincittis eegalleerra ni xumurra jimmaattis shabelee aaltaa tigraayitti dambiitti eegalleerra hunda ni xumurra sochii turizimii eegalleen Itiyoophiyaa addunyaatti beeksisuun ijoollee keenya kadhaarraa bilisa taatee ni dhaalchifnaas jedhan በቱሪዝም ሴክተር የጀመርነውን እንቅስቃሴ አጠናክረን በመቀጠል የኢትዮጵያን ልክ ለዓለም እንገልጣለን hojii turizimii eegallee cimsinee itti fufuun Itiyoophiyaa addunyaa fi ni ibsina badhaadhina Itiyoophiyaatti arguu akka danda'an bu'uurani keenya Itiyoophiyaa kadhaarraa bilisa taate ijoollee keenya ni dhaalchifna kana gochuuf humni nu dhaabu hin jiru abjuu dhugoomuu qabna abjuu keenyaaf jiraanna Itiyoophiyaan guddataa jirti waggoota kurnan itti aananitti wantoota baay'een Itiyoophiyaa Afrikaa irraa dursitu ni taasifna fakkeenya Afrikaanotaas ni goona
daa'imman mirga isaanii beekanii miidhaa irra ga'uu ofirraa falmataa akka guddatanii fi paarlaamaan daa'immanii bakka guddaa qaba jedhameera. dhaloonni aadaa fi duudhaa isaa barataa akka guddatu hojjetamaa jira jedhan Afyaa'in Caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan Ayyaantuu Baacaa dabalata qabdi. Paarlaamaan daa'immanii akka biyyaatti bara 2001 kan hundaa'e yoo ta'u kaayyoon isaas daa'imman mirga isaaniitti akka fayyadaman yaaddoo isaanii akka himatan imaammata tarsiimoo fi seerota mirga daa'immanii ilaallatan sadarkaa hundatti akka hubatanii fi mirga isaaniif akka falmataniifidha. Akka naannoo Oromiyaattis paarlaamaan daa'immanii bara 2005 kan hundaa'e yoo ta'u daa'imman mirga isaanii akka beekanii fi miidhaa kallattii garaagaraan isaanirra ga'u ofirraa falmachaa akka guddataniif irratti hojjetamaa tureera. Hoggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa Aadde Mabiraat Baacaa miidhaa daa'imman irra gahaa jiru ittisuuf hawaasaaf hubannoo uumuu fi hirmaannaa daa'immanii cimsuun murteessaadha jedhan. Mana maree sadarkaadhaan jiru keessatti akka hirmaatan gochuu wajjin wal qabatee daa'imman bakka bu'oota paarlaamaa daa'immanii ta'an 14,439 ta'an yeroo ammaa kana mana maree sadarkaadhaan jiran keessatti hirmaachuudhaan sagalee isaanii akka dhageessifatan taasifamee jira. Bu'aawwan gama kanaan argamanis tokkoffaa daa'imman manneen barnootaa keessatti filannoo gaggeessuun bakka bu'oota isaanii kan filatan taasisuun mirga dimokiraasii akka shaakalan godhamee jira. Daa'imman ga'ee hojii walii kennuun paarlaamaadhaan gamaggamuu eegalanii jiru. Itti gaafatamummaa fudhachuudhaanis bahachaa jiru. Afyaa'in Caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan daa'imman mirgaa fi dirqama isaanii beekaa akka guddataniif ga'een maatii isa ijoodha jedhan. Mootummaan dhaloota aadaa fi duudhaa isaanii beekan oomishuuf hojjechaa jiraachuus. Daa'imman yaadaan ilaalchaan qorqalbii fi gahumsa sammuutiin umrii wal fakkaataa irra jiran walitti dhufanii jaarmee isaan fakkaatu hundeeffachuudhaan dimokiraasii dagaagsuun qooda isaanii akka gumaachaniif yaadamee kan hundaa'edha. Yaa'iin idilee tokkoffaa bara hojii sadaffaa paarlaamaa daa'immanii naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti kan gaggeeffame yoo ta'u barattoonni paarlaamaa daa'immanii naannoo Oromiyaa hoogganuun tajaajilaa turan baalli isaanii dabarsanii barattoota waggoottan itti aananiif bulchaniif kennaniiru. Barattoonni filatamuun baallii fudhatanis gara fuulduraatti mirga daa'immanii kabachiisuu irratti xiyyeeffachuun kan hojjetan ta'uu himaniiru. Imaanaa natti kenname ga'umsaa fi amanamummaadhaan gaggeessuuf maqaa rabbiitiin waadaan seen. Wantoonni daa'imman danqatti ta'uu danda'an maali? Meeshaalee barnootaa wal qabatee, meeshaalee immoo jireenyaan bu'uura mana wantoota akka dabtaraa ta'uu danda'a, uffata ta'uu danda'a, nyaata ta'uu danda'a. Isaan kanneen daa'imman isaan kanneen akkamitti argachuu danda'an, bifa kamiin isaan deeggaruu qabna. Wantoota isaan hojjetan san bu'uura godhachuudhaan iddoo isaanis immoo hanqisan yoo jiraate akkasiisan wantoonni daddabalamanis yoo jiraate isaan sanii sirreessuu dandeenya. Dhumarrattis barattoota baallii dabarsanii kennaniif badhaasnii fi waraqaan ragaa kennameera. dhaloota teekinooloojii fi ogummaan rakkoo uummataa furuun egeree biyyaa ijaaruu jajjabeessuu fi beekamtii kennuun barbaachisaadha jedhan walitti qabaan boordii waldaa misooma Oromiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa. Waldaan misooma Oromiyaa barattoota qaxalee qormaata biyyaalessaa bara 2016tiin qabxii olaanaa galmeessanii fi beekamtii fi badhaasa kenneera. Iftuu Mulaatuu dabalata qabdi. Waldaan misooma Oromiyaa barattoota qaxalee biyyaaf abdii ta'an horachuu fi dhalootas beekumsaan ga'umsuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Bara kanas yeroo 8ffaa barattoonni 169 qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaaf dhiyaatan hunduu qabxii olaanaa galmeessuun darbaniiru. Barattoota waldaa misooma Oromiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2016 fudhachuun qabxii olaanaa galmeessan keessaa barattuu Hanaan Gosaa fi barataa Bilisummaa Margaa badhaafamtoota addaati. Barattuu Hanaan Gosaa shamarran keessaa qabxii olaanaa 542 galmeessuun tokkoffaa bahuun barataa Bilisummaa Margaas mana barumsichaatti qabxii olaanaa 559 galmeessuun badhaafamaniiru. Iccitiin milkaa'ina isaanii yeroo isaaniitti sirnaan fayyadamuu fi tumsi mana barumsichaa olaanaa ta'uu dubbatu. Namni dubbisne hin jiru hundumtuu iyyuu qophaa'aa hundumtuu taa'imsa sirriitti itti fayyadama. Kanarraa kana fi wanta addaa wanti yaani godhee jedhu hin jiru garuu gargaarsa Waaqaa wajjin. Qabxii kana galmeessuutti bu'aa guddaa kan qabu mana barumsaadha. Yeroo nuti dubbisnu nu baasuudhaan yeroo sanatti immoo akka nuti fayyadamnee dubbisnuudhaaf nu jajjabeessaa turan. Anis immoo isaan bukkeetti yeroo mataa koo baafachuudhaan yeroo sanatti seeraan fayyadamee dubbisaan ture. Daayirektarri olaanaa waldaa misooma Oromiyaa obbo Dajanee Itichaa qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi barattoota fakkeenya ta'an horachuu irratti ciminaan hojjetamaa jiraachuu himan. Manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiraniif akka biyyaa jiraniif giddugala muuxannoo ta'uudhaan qulqullinni barnootaa dhaloota sirrii ta'e lammii guutuu ta'e lammii addunyaa
addunyaa kanarratti dorgomaa ta'e uumuudhaaf hojiin qabanne sun karaa barbaadamaadhaan waldaa milkaa'uu danda'e. Walitti qabaan boordii waldaa misooma Oromiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa waldaan misooma Oromiyaa barattoota sadarkaa addunyaatti dorgomuu danda'an baasuu irratti cimee hojjechaa jira jedhan. Warri dura calqaban akkuma jenne addunyaa gubbaarra jiru. Biyya keenya keessatti bakka guguddaa dhaqqabanii jiru. Hojjechaa jiru. Warra filataman ta'anii jiru. Dhaloonni fuulduratti deematan jedhu kun hojiirra oolee jira. Warri Kooriyaa deeme, warri Xaaliyaanii deeme, warri Ameerikaa deeme hundumtuu warra barbaadamaniif warra beekaman ta'a. Deebi'anii immoo biyya kana hin gargaaru, hin ijaaru, hin gaggeessu. Barattoonnis beekumsa, naamusa gaarii fi jaalala biyyaan fakkeenya dhalootatti aanu ta'uu akka qabanis dhaamaniiru. Bu'aa har'a dhufe kanaa ol isinirraa eega. Garuu immoo barnoonni kophaa isaa uumaan godhu naamusa barbaada. Biyya jaalachuu barbaada. Uummata jaalachuu barbaada. Biyya kabajuu barbaada. Uummata kabajuu barbaada. Kanaaf dhalootaaf moodeelii ta'a. Barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2016 fudhachuun qabxii olaanaa fidaniif kanneen hanga qabxii 499 galmeessaniif waraqaa ragaa qabxii 500 hanga 519 kanneen galmeessaniif immoo birrii 10,000 fi meedaaliyaa qabxii 520 hanga 529 birrii 20,000 fi meedaaliyaa qabxii 530 ol warreen galmeessaniif immoo taabileetii fi meedaaliyaa warqee badhaaseera. Qaamolee milkaa'ina hojichaaf tumsaniifis waraqaan galataa fi badhaasni birrii hanga 300 kennameera.